Maka odoo simaa waliin masaanuu ta'eetiin ibsamatti heerumee jiraadhe natti tola. Odoo simaa waliin bakka ibsamatti heerumee masaanuu ta'ee simaa waliin jiraadhe naaf fedha lubbuu. Kosaa jirtaa? Waan jechuun wallahi illee maal lubbuu si jaaladhan jenne makkuush. wal jaalachuun waan biraa garuu jechuun gosaa jirtaa? Dhugaa siin jedhaa jira dhugaa rabbi. Kan bakka siif ibsa irraa fagaachuun barbaanne dhugaa rabbi. Wallahi ibsaallee hedduun jaaladha sillee hedduu sin jaaladha. Bakka isin irraa fagaachuun feenu. Seera munaa daffarnaati jetti qal'attiin ganda keenya qallataa jirta. Maal jechuu? Wallahi jee ayyaatti makakadhu rakkoon hin jiratu kakadhu. Akka ta'u nagayaami garooti. Wallahi nagama makkuush bakka uma si jaaladhu bakka irra caala sirraallee fagaachuun barbaanne. Ammallee ammoo naan taane. Firaankiidha miti? Wallahi firaankiidha miti. Wallahi. Waa rabbi firaankiidha miti. Wayne burdeetti yaarii barbaada. Okay, ishee haa ta'u maaliin godhatu baan amma? Ibsa dubbachuu sodaadhee beektaa? Maal jettee dubbatta? Si jaaladhee masaanuu yoollee masaan lammaffaa na godhadhu jechuun hin sodaadhe waan ta'eef ati jaartii lammaffaa yoo waan footu taate haadha faatee si hayyamee jira akka jechuun. Waan isa kabajuuf si jira osoo hanqa kanaa. Dhugaa rabbii waan isa kabajuuf si dhaggeeffachaa jira. Indii?